كتال الدنيا بيخيسا بيلا أوروميا في إثيوبيا بكتشوف شفتني خرا فيسبوكي أكاسماس يوتيوب أوروميا ميديا نيتورك تي فوري تلفزيونك أبدنا مخ تلفزيون نداوت شو جرتان قبي تين تا أوديس سالي تولت دجانة جرا أوديس سالي تين ترداتي نكون براتم أنجوجو واريو وايلانك يهون إنقداتي فبرام بروتو ولين تروف جرا أكون براتم أجندالي غرغرا خبيتين أكاسماس أوروميا رالتان الدنيا اللي دبروان توك دبت شوف استوديو سين نجرا نوالين تراجن باقدفتان أيه بغرغر أجندا خين كجل قباتيني والدا فيدريشن سبورتي أورومو كاب أمريكا أورومو سبورت فيدريشن نورث أمريكا أصفانا جدوني وقا ددام شنشانين جل قدو قبا جلسا وقا ددام شنان دربانيف وقا نقول يا وقا ددام شنان دربانيف برخناس جلاكنا خنقول أشوفي قبرة ترجمة إساني والقباتي وان قباب دون دبان فestivalii waggaati waggaa waggaadhaan kan geggeeffamu Oromoon kutaa addunyaa ardii garaagaraa irraa walitti ba'uudhaan gara Minnesota gara Ameerikaa kanatti irra deddeebiidhaan kabajataa turanii jiru barana waggaa 25ffaa isaanii kabajataa festivalii kanas geggeessuuf qophiitti jiru dhimma kana bal'inaan ilaallaa itti aansuudhaan qondaalonni mootummaa sababa malaamaltummaatiin to'annoo jala oolaa jiraachuu dhageenya tarkaanfileen malaamaltummaadhaan wal qabatan bakka tokkotti fudhatamaa jiraachuu dhagahaa jira tarkaanfiin kun hagam quubsaadha tarkaanfii duula malaamaltummaa jechisiisuuf danda'uudha waan jedhuyyuu inni ilaalla gama kan biraatiin matakkal fa'itti ni ceena matakkal keessatti gareen milishaa faannoo haleellaa lammiilee nagaa irratti raawwatuun itti fufeeti kan jiru faannoon ammas rakkoo ta'ee jira dhalattoota saba agaa 60 ol ta'an daa'ima dubartii maanguddoo osoo hin jedhin duguuguu isaati kan dhagahaa jirru dhimma kanallee gara xumuraa irratti kan ilaallu ta'a. Dhumarratti immoo lafa Oromiyaa kan godina Baalee Bahaa keessa jiru gama aanaa gurraadhaa moleetiin humnoota naannoo Somaaleetiin weeraramee namooti 1,000 ta'an akka miidiyaan biraa jedhutti OMN armaan dura akka gabaasaa turetti immoo namoota 8,000 kan ta'an aanaa san keessaa buqqaanii gara aanaa madda walaabuutti dhufuu isaanii dhageenyetti jira kana bal'ifnee irraa mari'annaa BBCnis dhimma kana gabaasee jira OMN weeraraa fi haleellaa naannoo sanatti akkasumas hongee Baalee jiru wajjin wal qabatee rakkoo hawaasa keenya keessa jiru reddeebiin gabaasaa turre bal'ifnee waan kana irraa dubbanna. Ayyee irreecha Oromoo lammeessa jedhamu ka Oromoon kutaalee addunyaa yookaan ardiilee garagaraa irraa itti deddeebitee wal argitu jiltii guddayyoon tun Juulaay 16 ag 23 kabajamuuf jirti beesis warra dhageenne walti deebiname. Qophoftanii Ashama ummata Oromoo baga nagaan nu eedanii maatii Osfaanaatii nu eegaa jirtanii ni beeynaa nuti illee isin eegaa turre baga nagaan walitti deebinee announcementii Osfaanaa baranaa 2022 isiniif hannuuf asitti ilaaween jira Osfaanaa baranaa 2022 wanni isin irraaf turreef odoo beeksisa kana kanneen waan tokko konfirm goonu eegaa turre sanimmoo hanga maayyitti confirmation argannu malee beeksisuu hin dandeenyu ture kanumaa fi waan takka qopheessaa mijjeessaan qaturree fi ni of kolcha Osfaanaan baranaagaa akkuma beeytanitti bara dabree agartanii jirtanii baranaa immoo bara dabree irrallee caalaa isinii dhufaa jira Osfaanaan baranaa haala addaatiin qophaa'aa jira wanni adda itti godhu keessaa tokko Osfaanaan baranaa waggaa 25ffaa isaa kabajataa jira. So anniversary waggaa 25ffaati sun waan guddaadha kabajaa guddaa. Kalammadaa immoo Osfaanaan samara of tokkummaa jee samara kana maqaa itti baafatee wanni tokkummaatiin itti qophaa'aa jira. Sulilleen yeroo hunda caala Oromoon tokkummaa fi ammaan tana nu barbaachisee amannaa Osfaanaatti kanaafuu tokkummaan immoo maqaa bareedaa organization Oromoo tokko godhee waggaa 25f qabatee deemee yoo jiraate Osfaana kanaafuu Osfaanaan immoo hedduu itti boonaa samara kana samara tokkummaa jee saniin if dura deemuu isaatii fi hasadaffaa immoo
nama Oromoon akkaan jaalattu nama Oromoon akkaan eegaa jirtu Osfaanaa kanarratti ni argama jennee irratti hojjetaa jirra. Kanaafuu sunilleen adda godhaa Osfaanaa barana. Kanaafuu nuti bara dabrera caalee jechuudha irratti hojjetaa jirra. Akka gaariitti itti qophaa'aa jirra. Isinilleen akka itti qophaa'aa jirtan abdii keenya. Kanaafuu Osfaanaa barana warri vakeeshina fudhatu isinirra jiraatu fudhadha. Warri sikiida waluu isinirra jiraatus bilbila. Warri kwit gootanii dhufuu dandeessanis kwit godhaa hotta. Osfaanaa barana raafuu feetanii waan ajaa'ibaatiin gad dhufaa jirra. Akka bareedatti irratti qophaa'aa jirra. Waggaa 25ffaa jechuun akkana jeesitti himuu danda'u isin hundi beektanii maaliif waan guddaas deemaa jira jechuudha. Hojii teenya bara dabree agartanii sanii olitti jechuudha dhufaa jira. Lammada immoo Summer of tokkummaa innet wanta saniin haanee jirra. Summer of tokkummaan immoo Oromoon yeroo ammaan tana keessatti akkuma reefu tana jeetti tokkummaan keenya barbaachisaadha. Osfaanaan immoo Oromoo tokko godhee deemuun organization beekame. I think organization tokko jechuun leen hin danda'a jechuudha. Oromoo yeroo dheeraa kanaaf tokko godhee deemaa jiru. Kanaafuu maqaan kun Osfaanaadhaaf kabajaadha. Maqaa kana fudhatee uummata Oromoo tokko godhee walitti qabee waggaa kana waggaa 25ffaa isaa kabajatuun. Sadaffaan maali? Akkuma reefu jeetti ammallee warra isin jaalatan nama isin jaalatan akkaan Oromoon jaalattu akkaan eegaa jirtu bakka sanitti argama. Kanaafuu irraa hafuu qabdanii anillee nafuu isinillee naftan an jiraanan isin jiraachuu qabdan jeetiin amana. Kanaafuu qophaawaa walumaanuu haa qophoonnu nuti immoo isin gammachiisuuf akka gaariitti irratti hojjetaa jirra. Isin dhuftanii gammaduun immoo isin irra jira. Sanii kanatti aansee immoo waan mana nama jee kana keessa akka isinii ibsuuf vaayis pirezidaantii Osfaanaa Kamaaliin afeera. Galatoomi Makfiraa wanti itti adawu yoo jiraate akkuma beekamu Osfaanaani yaadannoo yookaan immoo memorii hedduu uummata Oromootiif uumuun beekama. Kabaranaa wanti adda isa godhu immoo waggaa ganna 25ffaa kabajuu deemna. Achirratti akkuma keessummaa adda addaa biyya adda addaa irraa affeerreerra artistii adda addaa illee asii argamuu deemanii on and off fiildii keessatti illee kubbaa miilaa wanti adda addaa hin deemaa. Magaalaa keessatti illee eventiin adda addaa waan godhamuu fi you do not want to miss this. Guyyaan isaa is July 16 to July 23rd. Maple Grove High School itti ka deemu. Kanaafuu irraa hin hafinaa. Hopefully isin martinuu akka kabraa ammoo keessattuu taphattoonni teamni travel godhanii fi warra individual illee ammallee covidii keessaa baane garuu biyya adda addaa akka Canada restrictionii adda addaa irra waan jiranii fi yoo wanti embassy keessan qunnamaatii yoo wanti isin gargaaru yoo jiraate please email nu godhaa fi letteree adda addaa isin barreessuu dandeenya. So kanuma July 16 to 23 wal argina. Khone Presidenti Federationicha dabalatee erga dabarfame Abrahaami jilti guddoon tunini akka jedhanitti iftaan guyyaa sanbataa irra jalqabde aga 24tiif deemti jedhani Oromoon kutaalee addunyaa ardiilee gargaraa akka Ameerikaa, Kanaadaa, Awustiraaliyaa fi Ameerikaa farra Awurooppaa farraachuu wal arguuf qophii jiran. Juulaay 16 torbaan tokkoof jila turuudha. Jilli kun jila Osfaanaa jedhama. Waggaa waggaan Oromoon kutaa Ameerikaa kaabaa jiru wal ga'ee amma immoo waggoota 25 dabran keessa irra caala gara jalqabaatti yeroo hundeeffama isaatii kaasee Osfaanaan Kaanaadaatti hundeeffame amma Minisootatti dhufee jira waltajjiinsa yookiin jilli isaa jechuudha. Bara 1996 akka hundeeffamedha hundeessitooti ka jechaa jiranii. Waltajjii torbaan tokkoof turuudha. Oromoon kutaa hundumarraa amma bakkeetti wal geessu ta'ee jira. Armaan dura Oromoo diaasporaa fi naannoo san jiran qofaadha. Garuu ardiilee biyya lafaa jiran Afrikaa, Awustiraaliyaa akkasumas Awurooppaa fi kutaalee Ameerikaa kan biroorraa wal ga'uu danda'ee jira. Jilli kun waggoota 25f osoo walirraa hin citin turuunsaa achievement yookiin milkaa'ina guddaadha jedhee yaada. Waltajjii Oromoo kutaadhaan amantaadhaan yookiin garaagarummaa ilaalchaatiin osoo hin qoodiin waggaa 25 turedha. Hoogganooti akka jechaa jiranitti waltajjii milkaa Oromoo hafuura tokkoon walitti fidaa turedha. Tokkummaa Oromoo jabeessuu keessatti keessumaa hawaasi Oromoo biyya alaa jiru walitti associate ta'ee tokkummaa gaarii qabaatee walitti ta'ee bara baraan
dharraadhaan waltajjii dharraadhaan eegamudha. Waggaa 25ffaa isaa kabajanis akkuma armaan duraa sagantaawwan ispoortii, agarsiisa aadaa, faashinii akkasumas dhimmoota eenyummaa Oromoo beeksisan garaagaraa qabateeti uummati kun kan walitti dhufu. Dorgommiiwwan ispoortii baay'een eventii kana irratti akka mul'ataa turan ammas bara kana itti uffatanii. Silver Jubilee jechuu dandeenya. Barmeetii jedhama waggaa 25ffaan bara kana bifa addaatiin kabajama jedhee yaada. Barmeetii jette Opiidiyoon. Barmeetiin afaan Oromootti kan Opiidiyoo miti beeku. Silver Jubilee jechuudha. Isaanuma wal qabatee itti fakkaata kan hundaa'e kan maqaan kunis baratame. Egaa pirezidentiin Osfanaa Makfiraa Haji Ahmadii fi pirezidentii itti aanaan Kamaal Qaabatos akka ibsanii jiranitti feestivaalii Osfanaa kan bara kanaa wanni adda taasisu kabaja waggaa 25ffaa hundeeffama Osfanaadhaan wal qabatee kan geggeeffamu ta'uu isaatiin akkuma isiniyyuu kaastanii feestivaaliin kun gosoota ispoortii garaagaraatiin dorgommii ni qaba. Kubbaa miilaa kan shamarraniif kan dhiiraa, kubbaa kaachoo, fiigicha gabaabaa akkasumas ispoortiidhaan alatti ammoo konsertiin ni jira, agarsiifni faashinii fi agarsiifni aadaa ni jira. Waltajjii Oromummaan irratti calaqqisuudha jechuudha. Akkuma Abrahaamiyyuu kaase waltajjii kana irratti waggoota 25 darbaniif Oromoon osoo kutaadhaan waliin qoqqoodin osoo garaagarummaa amantaa garaagarummaa jiran adda adda wal fo'ee waldaa akkasii maal jedhee osoo waliin qoqqoodin hundumtiyyuu miira tokkoon waltajjiin irratti wal gahaa turedha. Ardii Ameerikaa kaabaa, Kanaadaa fi Yuunaayitid Isteetsi irraa, Yuuroop irraa, Awustiraaliyaa irraa akkasumas biyyoota biroo irraa illee namoonni dhimma kanarratti affeeraman Itoophiyaa dabalatee namoonni biyya kanarratti waltajjii kanarratti affeeraman irratti hirmaataa turanii jiru. Mootoonni yookaan dhimmiijoon waltajjii bara kanaa samaroof tokkummaadha. Tokkummaa Oromoo irratti kan xiyyeeffatedha. Tokkummaa Oromoo cimsuu irratti kan xiyyeeffate akka ta'e pirezidantoonni kaasaniiti kan isaan jirani. Egaa waamicha dhiheessanii jiru waltajjii kana kottaa waliin miidhagsinaa waggaa 25ffaa hundeeffama Osfanaas waliin kabajnaa. Feestivaala keenya tokko calaqqee tokkummaa Oromummaa ta'e kanas waliin guddifnaa jechuu irratti kan argamani. Namoonni haalli isiniif haanjee waltajjii kanarratti hirmaachuudhaaf dandeessan adoolessa 16 haga 23 gidduutti kan geggeeffamu guyyaa isiniif mijate qaxxanii irratti hirmaachuu fi jila tokkummaa Oromoo kana miidhagsuu akka dandeessan isiniif dhaamna gaanus carraa kana. Yaa ispoortiileen qabnaa jechuun duri Oromoo yeroo baay'ee irreechirra wal argaa dabalataan ammaan tana guyyaan yaadannoo Hacaaluu Hundeessaa lammaffaa ta'ee jira. Ka ispoortiilee guddaa qabna. Bakka gargaraatti koomaniitiin karaa amantaatiin karaa waan cufaatiin waldaa of danda'an qaban fakkeenyaaf warri kiristaana masqal qabu warri musliima arafa qabu. Oromooleen irreechi qabdu ture dabalataatti kanallee waan qabnuu fi asirratti ispoortiin akkuma riyyootitti jedhan ispoortiin gosa gargaraa baaskeettiin jira, fiigichi kiiloomeetira maanomeetira 1,000 jira, konsertiin faashinii waan akka akkaatti irra dhiyaata. Wanniin kun amma gaafa guyyaa 16 iftaan irra jalqabee 23tti Marble Grove jedhani stoodiyoomii sunti godhamaa jedhani Minnesota keessatti Oromiyaa diqqoodhaniini namni cuftaa achirratti argama. Tokkummaa Oromoo cimsuun ammoo kaayyosaa waan taateef ispoortii keessatti waan waliin qaban sheer waan godhaniif jiltan irratti hirmaadha jecha gar sagantaa qophii ajanda keenya kardhaa gugurdoo dabarraa ajandaan keenya kardhaa guddaan Abrahaam. Ajandaa keenya lammaffaa sana dura gaana akkuma waamicha gootan akkuma hoogganooti Osfanaa waamicha gochaa jiran Olompikii Oromoo jechuun ni dandeessa waltajjii wanni akka ispoortii uummata walitti fidaan jiru ispoortiin yeroo kamiyyuu garaagartee uummataa dhiphisuudhaan tokkummaa jabeessuudhaan jaalala fida amaluma ispoortii fi agarsiisa eventiiwwan akkasiitii namni keenya Julaay 16 kaasee waltajjii torban tokkoof turu kanarratti akka hirmaattan warri dhaabbilee beeksisaa qabdan immoo beeksisa keessan achirratti akka beeksifattan akkasumas jila kanallee ispoonsara akka gootan koreen waamicha dhiyeessee jira. Sanuma ergaa dabarsuu barbaanna. Ergaan keenya kanumaan goolabama Osfanaa wajjin kan wal qabatu dubbii ijoon keenya lammaffaa waa'ee malaamaltummaa ilaalchisee mootummaan Itoophiyaa guyyaa kaleessaati hoogganaa olaanaa koomishinii ittisa balaa Itoophiyaa Mitikuu Kaasaa dabalatee qondaalota garaagaraa irratti tarkaanfii fudhachuudhaaf akka malaamaltummaan shakkamanitti oduu baasee jira. Har'a kan dhagaye immoo qondaalli bulchiinsa magaalaa Finfinnee tokkos hoogganaa kominikeeshinii natti fakkaata malaamaltummaan shakkamuusaa dhageenye jirra.
wanni kun ijoo dubbii ta'ee jira isarratti dubban. Deddeebiidhaan haa jirra gidduu kana keessumaa qondaalota bulchiinsa magaalaa Finfinnee carraa manneen jireenyaa tibbanaa baheen wal qabatee namoonni hedduun malaammaltummaadhaan shakkamanii to'annoo jala ooluu dhagahaa jira. Gara Booranaallee haalli wal fakkaatu akka jiru guyyoon wanti inni odeeffatanii jira sana gara duubaatti itti deebina. Waa'ee koomishinii hooggansa sodaa balaa obbo Mitikkuu Kaasaa to'annoo jala ooluu isaaniidhaan wal qabatee waan jiru kaasuu fi koomishinerichi akka malaammaltummaan shakkamuun poolisii federaalaatiin to'annoo jala ooluu isaaniidha kan himamee jiru. Itti gaafatamaan qajeelcha qorannoo yakka yakkoota malaammaltummaa qajeelcha waliigalaa qorannoo yakka poolisii federaalaa. Taayitiliin kun baay'ee dheeraadha. Gargaaraa koomishineraa Taaddalaa Ayyalaa koomishinerichi to'annoo jala kan oolan waldaa tola ooltummaa El Shaddai jedhamuun wal qabatee yakka malaammaltummaa raawwataniiru jechuudhaanidha. Waldaan kun yookaan dhaabbanni tola oolaa El Shaddai jedhamu kun kana dura dookumentariiwwan garaagaraa irratti hojjetamanii argaati kananii ture. Rejireessaan dhalattoota Tigreedhaan itti fakkaata kan hundeesse waldaa kana irratti duulamaati kan ture. Waldichis immoo yakkoota garaagaraa keessatti qooda qabaachuu yookaan dhaabbatichi yakkoota garaagaraa keessatti qooda qabaachuu saaxilaa turanii jiru miidiyaaleen mootummaallee keessumaa duula Tigraay hordofee dookumentariiwwan argine keessaa tokko ture kan El Shaddai kuni. Egaa dhaabbanni El Shaddai jedhamu kun magaalota akka Awaash, Adaamaa, Hawaasaa fi Injibaaraa akkasumas naannolee birootti buqqaatotatu jiru namoota sababoota garaagaraatiin qeerraa buqqaantu jiru gargaarsatti isaan barbaachisaa jechuudhaan bakka buqqaatonni hin jirretti midhaanii fi uffata yookaan huccuu koomishinii kanarraa fuudhee dabarsee gurguruudhaan koomishinara kanaaf ammoo akka inni mana jireenyaa bitettidha kan miidiyaaleen mootummaa gabaasuu irratti argamanii. Warri manneen Finfinnee immoo akkuma jalqaba irratti iyyuu kaasee carraa manneen jireenyaatti bana ba'ee waan wal qabatuunidha kan isaan to'atamaa jiran. Yaa koomishinara Mitikkuu Kaasaatiin akkuma jalqabdan koomishinarichi kunin warroota bar wayyaanee muudaman keessaa hangoo gubbaa turan keessaa nam tokko barkum 2015 akka warra faranjoota jalqabee waggoottan 7 oliif koomishin ittisa balaa kanaan wal qabatee bulchaa ture. As keessatti ammoo dhaabbilee NGO gargaraatiin walitti dhufeen jajjaba qabaachuu garee dhaabbat biyyoota gamtoomanii keessalleetti Angoolaana qabaachuu isaa dubbatama. Waggoottan 7 dura kan keessatti malaammaltummaa gargaraa yeroo dheeraaf turuu isaa poolisiin federaalaa himee jira. Poolisiin federaalaa kun baay'ee dhaabbat kana yoo waa wal qabata Oromiyaa kutaalee akka keessa booda irratti itti deebina warroota qabaman harka caalaa hidhaman keessa warroota itti balaa sodaa kanaa wal qabatan hooggantooti isaanii hedduun isaanii midhaan saamu amma Baalee keessatti Arargee Baal keessatti dhageenya jira Boolan keessatti bal'inaan dhaga'uu jirra. Yes. Arargee keessatti yes oduu irratti hojjannee turre midhaan uummata gurgurachuun hidhamanii turanii Booran keessa mooyyalee waan akkasii taate jirti yaaballoo taate jirti jechuudha. So armi irratti akka poolisiin federaalaa jedhuti yakkoota namichi kun ittiin himatamellee gadi dhiisee jira. Hajal qaba midhaan gargaarsa kadhuuf kuntaal baay'ee gurguratee jira garee ammaan tana yoo maqaa dhaqa waliin ta'e. Lammeessu ammoo money laundering yookaan birrii seeraan ala sosochootu kana wal qabatee beesee lakkoofsi hin qabne illeen 1,600 1,500 akkas jedhanii yaamanii lakkoofsa kana doolaara 1,600 wayi akkasii haga walakkaa biiliyoonaa gaa jedhama walii galaan kan namni kun ittiin shakkamee malaammaltummaan raawwateera jedhamee ittiin shakkamee jiru. Egaa ammamee dhugaa jiru gaa deemsu. Boodumirra beennaa himataa poolisii federaalaatii dhumirratti ammoo maatii isaa bu'aan malleef ilma isaallee ilmi isaa cufallee makiinaa dhaabbileen gargara bituu fi dhageenya jirraa manneen hedduu maqaniitii isaatillee bituu miidiyaaleen gabaasuu jiru koomishinarichi kun ofii qabamee harka poolisii jira jechuudha. Yeah, by the way anamma gareen Abishaamiin kun amma hamilee kamiin amma yakka malaammaltummaa gaafatamummaa mirkaneessuu danda'a kan jedhu akkuma walii galaatti mootummaan kun gaafatamummaa wajjin wal qabsiise qondaaloti waraanaa waraanni isaa poolisiin isaa milishaan isaa laayivii viidiyoo waraabaa bakka yuunifoormiin isaa mul'atutti dhaadachaati ilmaan namaa dacheetti yeroo makan namni tokko qondaalli mootummaa tokko malaammaltummaan shakkameedhanii akka yakka guddaatti himuun maal sarpiraayiz nama godha amma sarpiraayizii dhaydhee hin fudhadhan beezikali attention divert gaafatamummaa wajjin wal qabate gareen kuni nama viidiyoo waraabee yuunifoormii mootummaa uffatee namatti dhaadachaa peejii yookiin
fuula miidiyaa hawaasaa mootummaa irratti maxxansaa namooti suni even yakka kanaan warri yakka jennee fudhannan jechuun nama ajjeesuun gaafatamummaa hordofsiisuutu irra jiraata. Keessuma caasaa mootummaatiin yoo dalagamu gareen akkana godhu mooraalii kamiin namni tokko malaammaltummaa raawwate jedhee bifa kanaan miidiyaatti dhaadheessaa oola kan jedhu gaafii guddaadha. Maaliif biyya san keessatti namni ilmoon namaa yeroon itti kabaja dhabdee mukaa gadi baalaa gadi qeexamaadhaa gadi kabaja dhabdee rakasee jechuun lubbuun namaa bifa nama gaddisiisuun akka baalaa harca'u keessatti kan argamnu yeroon kun jechuudha. Kun immoo kan raawwatamaa jiru caasaa mootummaatiin, caasaa nageenyaatiin, poolisiidhaan, milishaadhaan, humnoota mootummaan bobbaaseen. Kanaa wajjin wal qabate waraanni guyyaa adii nama ajjeesu at least jechuun diraamaaf illee fakkeessanii namni kun yeroo nama ajjeesu poolisiin keenya yoo nama ajjeesu legal ground tokko kan hin qabne gaafatamummaan akkasii kasiin kennamneef ajaja mana murtii tokko malee addabaabayitti nama osoo rashantu osoo viidiyoo waraabamtu kan gareen faanoo gareen finxaalayyii garaagaraa uummata nagaa irratti roorrisan dhiisiti caasaa mootummaa keessatti yakka akkasii lammiilee nagaa irratti bakkee dalagamaa jirutti humni mootummaa waa'ee malaammaltummaa fi waa'ee hannaa akka ajandaa guddaatti yoo dhaadheessu an baay'ee sarpiraayizii na godhaa jira. At least kabaja namaatiif mootummaan bakka hin kennine akkamitti waa'ee malaammaltummaa haasaa kan jedhu. Kabiraa immoo warrumti kun mataan isaanii hagam yakkarraa bilisadha. Warrumti Komishinar Mitikkuu fi namoota amma yakka warra kanaa yookiin waan ittiin shakkaman kana baay'ee justify gochaa jiru yoon kana jedhu. At least mooraalii qabaa warri kun isaan immoo yakkarraa bilisaa kan jedhu kaasuu barbaada. Sun gaafii guddoo. Amma hattoonni to'annoo jala ooluun malaammaltoonni adabamuun waan tarkaanfii sirriif tarkaanfii jajjabeeffamudha. Hattuun kamiyyuu saba kam keessaa isa taatu yeessaa isa dhuftu ganda kamiisaa biqiltu hattuurra harka qabuun tasuma waan barbaachisu miti. Haa ta'uuti sirnichuma akka walii galaatti yoo ilaalle sirnumti biltsiginnaa jedhamu kanumti biyya sana harkaa qabu korraaptiidha. Guutummaan guutuutti malaammaltummaan kan laaqamedha. Mataarraa hanga gadiitti. Sirna mataarraa hanga gadiitti malaammaltummaadhaan laaqame kana keessatti qondaalli tokko malaammaltummaa hojjetettee gadi baastee ajandaa gootee gaafa farsitu dhugaadha. Maal seeta bara wayyaanee keessas irra deddeebiidhaan mul'ataa ture jira. Qondaalonni tarii adeemsa isaaniitiin faallaa deeman yookaan kan adeemsa isaanii morman garaagarummaa wayii gaafa mudattu malaammaltummaatti maxxansanii qabanii geessanii hidhuun kun ni mul'ata. Kan nama kana akka kanadhaa jechaa hin jirru hin beeknu dhugaadhaan uummata beelee afaan qabee ofii isaatii malaammalee ittiin lafa bichisiifate ittiin mana bichisiifate taanaan qabamee hidhamuunsaa to'atamuunsaa tarkaanfii sirriidha. Haa ta'uuti sirni malaammaltummaadhaan laaqame kun hamilee ittiin qondaala tokko qabeetan malaammaltummaa irratti duulaa jira jedhee nutti labsuu hin qabu. Namoota 4-5 hojjettoota ekspertii yookaan kan neetwoorkii hin qabne yookaan kan adeemsa faallaa hordofan qabanii to'annoo jala oolchuudhaan malaammaltummaa irratti duulaan jira jechuudhaaf hin danda'u. Sirnichi guutummaan guutuutti aangawoonni olaanoo kuun lafa saamuu kuun gubboo maleen hojjetanii jarma keessa keessoodhuma isaaniitii kan saaxilamaa ture. Miileenaan nama dubbisu jedhama aangawoonni Oromiyaa fa'aa keessuma. Miileenaan nama dubbisu lafa qotee bulaa kana akkuma barbaadanii fuudhanii gurguru lafa Finfinnee sana kan naannoo toora koyyeeffachee irra jiru san koyyeeffacheef gooroo gidduu kan jiru isaan tiratee gurgurataa jira jedhani. Kun yeroo hawaasaatiin qumaara taphatu yeroo hawaasa tajaajiluudhaaf qabutti mana cufatee yoo barbaade walga'iin jira jedha yoo barbaade mana mootummaa cufee iddoo barbaade oola. Kana hundumaa bakka argaa jirrutti bakka sirnichi guutummaan guutuutti malaammaltummaadhaan laaqamee jirutti qondaalota muraasa yookaan hojjettoota ekspertoota muraasa qabdee hiitee to'annoo jala oolchiteef duula har'a malaammaltummaa jedhamuudhaaf hin danda'u jechuudha. Kun politika wayyaaneeti politikaan bilxiginnaa tokkuma namoota warii sooriyoo qaljanii uummata ittiin shawwadu wam jiraati. Akkuma Abrahaam jalqabe rakkaasuuf jedhee Komishinarichi kun waggaa torba aangoo gubbaa ture jechuun bakki beesseen jirtu bakki midhaan jiranii midhaan hin nyaanne nannee jechuun raga ba'uuf hin dandeenyu yakkamaallee jechuun hin dandeenyu raga waan hin qabneef garuu wanni dhugaa tokko kan beekuu dandeenyu bilxiginnaa maaliif ajandaa nam kana dhaadhessiteen gaafiin Abrahaam Birruu kaase gaafii bareeddu yeroo hedduu
koomaniitiin limunan jedhanii warra falfaltoota kan keessa falfaltuu addarte gabbarte naan gabbar irra hunnaan si nyaatti jedhani lubbuu si galaa jedhan gabbar jalqabdee naan ol argasuun irraan kennitaaf bilxiginna keessallee waan akkasii jira jechuudha hattuun didiqqoon hattuu gubbaa yoon qallabin hattuun gubbaa hattuu fiixee yoon qallabin wal nyaatti akkuma qaxurreeni dhaltee lima nyaattu akkuma ilmaan bofaa karaa karaan harcaate wal nyaate ammoo pidiyoo wal nyaate jechuudha kan bilxiginnaatti garee wayii kophaa dhoowwatte gibir galchuu ditti. waan ittiin addaran galchuu didde nyaatanii koomishinar mitikuu kaasaatiif gareen isaa tagad jirtullee hedduunis rukutama jiraachuu isaa dubbatama. Yeroo hedduu maal seeta bilxiginna keessa parsantaa 90 jechuu dandeenya. Qorannoon goone generalize goone akka dubban taate qorannoon qaba. Parsantaan 90 ol nami bilxiginna keessa jiru hangoo gubbaa jiru halubbuun ijjeesi yookaan kan inni jireedhanii ufamansiisuu hin danda'an jechuudha. Raga biisuun irratti arguu jirruuf qondaaltota mootummaa naannoo Oromiyaan been taamaara gaafa wayyaaneen wanniin ba'u fette beesse paartii qoodatte horirra gamagamanii tokko maqaan dhoofne jechuudha. Abdiilee fakkeenya isaanii kaasuu danda'a. Abdiileen eegii abiifaan dhufan qabanitti mani dhaagale. Waggaa 27 wayyaanee abdiileen yakka Oromoo irratti hojjete caalaa uummata biyyattii irratti hojjete dhamee amanama. Bara abdiilee sun godin lama turedhan suumalee keessa godina abstract hin jiru. Akkuma maanta namtichi uummatiin buqqa'e nama ganaa buqqa'e dhaan guurratedhan kan abdiileen godin lam kopha hundeesse godin kaan irra federaal irra wayyaaneen birriin kaffaltii fi birri sun gamis qondaaltota jeneraal wayyaaneeti qooda gamisuu fi nyaataa jechuudha. Bajeta godina hin jirreef. Godin hin jirreef qabsiisa hojjechuu jira jechuudha. Ab mitikuu kaasaallee wamsuun appilaayi tolche abdiileen bara wayyaanee kan hin beekanii waliin qoodatanii ittiin bu'anii jechuudha. Kanaafuu hattuu hundi xiqqoon akka tuun gurguddoon isaanii nyaanne adda raak dansa gibir kenna malee kophaa nyaatina jechuutu wayya. Yaa hanna yoo balaaleffatan pireezidantii naannoo Oromiyaa obbo Shimallis Abdiisaa Tibbanaa dhaga'amee ture viidiyoo isaanii san daawwannaa walitti. Laafi daldalaa irraa fagaattatu. Abbootiin qabeenyaas fageenyumaan nu jaaladha baay'ee nutti siqina. Warri hoolaa harkiftanii mana namaa dhaqxan isinuu mataan keessaniin hoolaan. Adaba bitadhaa. Akka isin abbaa qabeenyaa taatan akka jijjiiramtan fedhii guddaa qabu. Isaaf lubbuu keenya kennina. Karaa dabartanii garuu kiisii keessanitti nu baachuudhaaf hin yaalina. Tokko tokko amma mootummaan gargaaraa jedha. Maal nu gargaarta nuti si gargaaree abbaa qabeenyaa si godhe. Maal na gargaara? Kanaaf ijoollee xixiqqoo yaaltee fooyya'uudhaaf deemtu danqaatti hin ta'ina. Hoggansi mootummaa mallaqa barraan waa tokko isinitti hima. Hojii sharfee tokko hojjechuu hin danda'u. Namni of jalatti fincaa'e waliin ka'u ishuma fincaanitti dhoksuudhaaf siqaa isaa argaa oolu. Ishii dhoksuudhaaf immoo namarratti duulchisaa, asiin baa, achiin galaa, olola gaggeessaa boqonnaan qabu, hirriban qabu. Sadarkaa nama keenya bu'aa qabeessatti goonu sadarkaa nama keenya hannarraa ittisnedha. Kan biraan warri hattu maal ta'e waa tokko isinitti hima. Cubbuu nyaattu waan ta'eef siniif hin sifaa'u. Kaan sukkaara qabdu, kaan soogidda qabdu, kaan maalii qabdu. Sittan hima cubbuun uummata Oromoo siin sifaa'u hin badda. Hin badda. Hattee dhugaa uummata kanaa nyaattee sobdee shirtee hin jiraattu hin badda. Argineerra kutala yeroo badan argineerra. Yaa sirni bilchiginnaa entirely sirna malaammaltummaadhaan ijaarame jettee fudhachuu dandeessa. Akka guyyoon kaase qaamota yakkaan cuubaman qaamota uummata saaman ijoollee qonnaan bulaa maatii Oromoo bakkeewwan garaagaraatti Oromiyaa qofa osoo hin taane kutaalee garaagaraatti namoota yakkaan cuubamani kan gara aangootti dhufanii namooti kunneen mooralii ittiin waa'ee malaammaltummaa fi hanna balaaleffatanii qaban. Pireezidaantii Shimallis waan inni dubbate keessaa tokko namooti hoolaa qabatanii gara keenya dhuftan abbootii qabeenyaatii fi namoota qondaala mootummaatti maxxanuudhaan qabeenya horatan akeekkachiisaa jira beezikali. Garuu hoolaa tuffatan malee amma isaanii namni miileenaan safaratee abbootii qabeenyaa irraa fudhataa bahe
akkamitti hoolaan himin jechuun irrelevant kan qabdu jechuu isaa natti fakkaata malee sirni biltsiginnaa hoolaan itti kaattee tuffatee yoo ta'e malee sirni kuni walumaa galatti sirna malaamaltummaadhaan cuuba. Reetti mammaas kan jedhee yooni yaada kiyyan goolamne Itoophiyaa keessa walumaa galatti maddi qabeenyaa maddi badhaadhinaa walama armaan dura deddeebiin waan dubbataa turedha. Tokko aangoo mootummaati. Lammaffaan immoo lafadha. Itoophiyaa keessatti namni karaa teeknoolojii entrepreneurshipii kalaqa sammuu isaatiin dadhabbii isaatiin dafqa isaatiin qabeenya horate abbootii qabeenyaa warra jettuun lakkoofsaan qubaan lakkaan warra lakkoofsa baay'ee qabanii miti. Kanaaf Shimallis Abdiisaa wanni konfirmi godhamu waltajjii kana gubbaatti hariiroon abbootii qabeenyaa fi mootummaa gidduu jiraachuu isaati. Hariiroon kun immoo hariiroo faayidaa irratti hundaa'e akka ta'e konfirmi godhee jira. Malaamaltummaa wajjin wal qabate miileenaan nama dubbisaa jiruu jedha nama. Caasaa mootummaa keessa qondaala akka Shimallis Abdiisaa qondaala sadarkaa olaanaatti kan dhimmaaf abbaan qabeenyaa dubbisuuf barbaadu investorii ta'uu danda'a qaamni biraa ta'uu danda'a. Miileenaan malee nama dubbisanii qaxaroo qabattee kaffaltee eejantii jira jidduu isaanii jechuudha. Kanaa wajjin wal qabatee gaafii guddoon kan ka'aa jiru abbootii qabeenyaa fi mootummaa gidduu gareen oligarkii jedhamu dhumaayyuu erga gareen bilisiginnaa dhufee gareen oligarkii jedhamu ijaaramee saamicha akka simintoo jimaa sibiila akkasumallee Abiyyi Ahmad kan waadaanuu gale boba'a fakkeenyaaf maaliif amma boba'aa irratti qorannoo gaggeessanii caasaa sana faa gara malaamaltummaadhaan gaafatamummaatti kan jiru gaafii guddaa kaasuu barbaada. Yeroo tokko yaadattu obbo Taayee Dandaati kan barreessin qonnaan bulaa Oromiyaarra birrii miiliyoona 600 qawwee bituudhaaf yeroo ayyaaneen gara Finfinnee dhufaa turte birrii miiliyoona 600 abbootii warraa Oromiyaa keessa jiranirraa maatii qonnaan bulaarraa sabbata hawwaniirraa walitti qabanii qawwee binnadhanii maallaqi sun sabuuteen isaa dhabame. Kanaafuu mootiiviin amma ittiin malaamaltummaa dhaaleessaa jiran kun tokko mootiivii siyaasaati. Waan armaan dura wayyaaneen fa'aa gocha turterra adda jedhee hin yaadu. Lammaffaa immoo qooddachuu irratti waliigaluu dhabuu danda'u kan jedhu. Maal seetaa Abiraam wanni akka waliigalaatti akkuma ta'etti miiliyeenaan warri nam dubbisqedhan kun ragaa qulqulluu qondaaltota mootummaa ragaaf tokko argadheen bulchooti mootummaa naannoo Oromiyaa Shimallis Abdiisaa Eegilama Magarsaa Gussanii aangoo gubbasuma jira. Bulchoot godina shuumuuf bulcha godina tokko shuumuuf walakka miiliyoonaa taga miiliyoon tokko irra fuudhan jalqaba irratti qabdi miiliyoon tokko dhooftee achi dhaqxee uumas saamtee galchitaa jechuu gibir warri godina irra shuumam kun beessa suneessa fida gandi irratti ganda 15 qaba 15 galee dhibbi naqee yookaan dhibbi lam naqee tafiila keessan bifatee bulchiis qallabaa jechuu ab Shimallis Abdiisaa oola baattanii deemta oola akkam kasimmintoo caatiisan Egaa obbo Shimallis Faas namoota yakka kanaan irra deddeebiin hamataman keessaa isaan adda dureedha warra daldala simmintoo, daldala jimaa, daldala aangoo, daldala barcumaa kanarratti bobba'anii jiran ta'uu isaanii keessoodhuma mootummaatiin irra deddeebiidhaan ifatti qondaalonni mootummaa waan himaa jiran. Ifattis waan beekamuudhaan neetwoorkii mataa ofii ijaarrachuudhaan maatii ofii abbaa qabeenyaa gochuudhaaf sochiin taasifamu. Adda durummaadhaan kan inni irraa eegalu obbo Shimallis irraa akka ta'eedha kan argaa jirru aangoo gurgurachuunis waan irra deddeebiidhaan argaa jirrudha albuuda gurgurachuun waan irra deddeebiidhaan argaa jirrudha gandaa wal ijaaranii neetwoorkiidhaan wal ijaaranii gareen Oromiyaa saamaa jiru gareen Oromiyaa qorqaa jiru biyyatti akka waliigalaatti kan qorqaa jiru garee Oromiyaa irratti wal ijaaree jiruu fi biltsiginnaadhuma qaama jedhamu mataa isaatti sirnuma biltsiginnaatu korraaptiidha sirnuma biltsiginnaatu malaamaltummaadhaan kan laaqamedha sirna malaamaltummaadhaan laaqame kana keessatti hoolaa warra fiddanii deemtan hoolaadha jechuu qofti gaafatamummaa jalaa nama hin baasu hanni har'atti raawwatamu manneen magaalota biyyoota addunyaa garaagaraa keessatti bitaman hundumti isaanii iyyuu yeroo isaan eeggatanii saaxilamuun waan hin oolledha jennee abdanna. Egaa biltsiginnaan qondaalota 2-3 akkasumas hojjettoota bulchiinsa magaalaa irra jiran ekspertoota 15 qabanii hidhuudhaan duula malaamaltummaa irratti eegale jechuudhaaf kan nu dandeessisu namoonni amma bifa garaagaraatiin kallattii sana qabsiisuudhaaf yaalaa jiran ni jiru amma dabbalootumti xixiqqoon mana OPDOti qallamni safaramuuf adda adaanechi akkas goote biltsiginnaan hattu wajjiniin ce'u bara kana jechaa jira barri bajataa hattu wajjiniin goolabamaa jira waan jedhu kakaasaa fi labsaati kan isaanii jiranii
kun garuu hattuun hundumadha sirna kana keessa kan jiru hundumtiyyuu egatarii namni qulqullinaan hojjetu saniyyuu amantaa isaatti maal isaatiif amanamee eenyummaa namummaa isaatiif amanamee namni hojjetu muraasni jiraachuu danda'a sirna kana keessa garuu mataadha haga gadiitti sirni akka kana malaamaltummaadhaan laaqame Itoophiyaa irratti ijaaramee hin beeku. Sirna fiudaalaadha kan deebise keessumaa sirna fiudaalizimii keessatti yeroo Haile Sillaaseen fa'aa biyya bulchan waan akka hoolaa maaloo kana jala deddeebisanii fuudhanii deemu hangaa jala geessuun kun waan mul'ataa turedha. Haga sanatti gadi bu'aniiti kan isaan deeman. Biileenaan hatuurraa hanga hoolaa simachuutti warra ga'anidha jechuudha warri amma aangoorra jiran kuni kanuma wal qabatee tibbana wanti deemaa jiru gama magaalaa Finfinneetiin carraa manneen namoota 25,000f carraan ba'eeti kan inni ture namoota 25,000 kanaaf yookaan carraa nama 25,000f ba'u kana keessatti hirmaachuu kan qabu nama 79 akka ta'edha ragaa qulqulluun baankii irraa qulqullaa'ee kan ergame haa ta'uuti qondaalonni mootummaa fi ogeeyyiin ekspertoonni garaagaraa wal ta'uudhaan nama 193 carraa nama 25f baasu sana keessa galchanii namoota mana argachuudhaaf malan mana dhabsiisanii isa argachuudhaaf hin malle ammoo abbaa manaa godhanii yeroo isaan waliin dhahanii bifa kanaan uummata irratti qoosantu mul'ate bulchiinsi magaalichaa duraan adeemsichi sirriidha jedhee falmaa turus boodana keessa rakkoo qabaachuu irra gaheen jira jechuudhaan ogeeyyii faanga'oota kana keessatti qooda fudhatan to'annoo jala oolchuu isaa beeksisuu irratti argama waliigalaan namoonni 10 hidhamuu magaalaa Finfinnee irraa dhageenyeeti kan jiru hooggana biiroo dabalatee jechuudha. haa ta'uti tarkaanfiin kun gaadhaa'oo haqa qabeessadhaa'oo wanni jedhu ammas gaaffii ta'eeti kan maal seeta adeemsi haqa ta'uu hin danda'u yeroo kamillee taanaan maal seeta yakka gugurdaa hojjetamuuf namoota didiqqoo dudduuba hiikan qabne hidhuun yookaan influensi guddoon hidhuuni waan jijjiirin qabu yoo Itoophiyaa keessatti hattummaa dhibba mirga namooma yakka jijjiiruuf bilxiginna gareedhaan calla jijjiiru waan sun dabarte beli dhameen hiikan qabdu taatullee ammoo fakkeessuuf yookaan warroota achi keessatti hattaa godhu barbaadan warroota saamee dhowwachuu danda'e warroota yaadaa walii galuu dadhabe target godhanii ta'uu dandeetti hidhaan itti fufee jira hidhaa wal fakkaatuun kan magaalaa Finfinnee kanaan alaleet godin Booranaa keessatti hoggantootii qondaaltotii lafaa bulchiisootii kantiibaan magaalota gargara hidhama jiraachuu odeeffannoo qabna dhiyoo tana ji'oota lamaan dur kantiibaan magaalaa Mooyyalee Khatur Fuggichi Dheengee nameedhaan kaadire isa waliin namni akka torba qabamee achi keessa gadhiifame kantiibaa dabalatee gareen isaa talaf Mooyyalee laf daangaa sun baay'inaan gurgurachaa turtee jedhan hidha cimaa waggaa 7 itti murtaa'uun isaa yaadatama. Khanumaa wal qabatee bulchiisii godin Booranaa Khaleessas magaala Yaaballootti hooggantoota lafaa yookaan bulchiis magaala Yaaballoo keessa kantiiba duraanii jaatanii soraa Eden Kaffiyaaloo tulleen kantiiba duraanii lama dabalatee akkasumas Karrayyoo Lakee itti gaafatama waajjira lafa magaala Yaaballoo duraanii galmi jaatanii abbaa adeemsa waajjira lafa kutaa mirkanees pilaanii areeru hojjetaman galmee geetinnat namedhaan maandiis magaala dabalatee namoota lakkoofsaan 10 caalan jedhan qabee hidha jira. Uumati biyyatti ammoo uumati godinicha yookaan kutaalee gargara jiraat hidhaan kun sirrii ta'ullee hattuun gugurdoon hin qabamne jechuu jiranii hattuun tunini cheenii gugurdoo qabaachuu siisa akkuma reefu jenne hattuun gugurdoon biyyoota akka Chaayinaa fa'a keessatti Iroopi keessa namni hannaanii matan iskandaal maali qilleetedhani himatamte naani Iroopaaf Ameerikaa keessallee riizaayin goota fedhii teetiin angorra buuta Kooriyaa keessatti Chaayinaa keessatti sifannisa Jaapan keessa sitti uffannisa argite Itoophiyaa keessatti yoo bulchaa godina taate Oromiyaa dhuftaa jechuudha hattooti hedduun ammaan tan Oromiyaa guddisan ta godin saama turte taammoo garee Shimallis Abdiisaa tanfa waliin taate nam qorkitu federaala guddatti jechuudha shimii amma kileemiin anna kun deddeebiin kaadires beeti dabalate irra dhiyaachuu jira borganam ammoo fuudhanii minister of something minister barnoota fa godhanii yuunivarsiitii bulchaa jechuudha. By the way bilchiginaa keessatti Oromiyaa keessatti wanni gurguramne wanni bitamne hin jiru jechuun lubbuu namaarraa kan hafe isa nama sin gurguru I think wanni gurguramne maaltu jiraata nama jiraatti fixaa warra jirantu gatii yoo baase nama gurguruu dandeetti amala mootummaa diigamaa jirutti by the way failed state amala biyya state mootummaa waan jedhu state amalli mootummaa diigamaa jiru yookiin biyya diigamaa jirtu akkas tokko mootummaan yookiin biyyi diigamaa jiru failed state malaamaltummaadhaan ibsa. Wanni malaamaltummaa dhale maayidhaadhaan Itoophiyaa keessatti tokko rakkoo ijoon Itoophiyaadhaa adeemsi siyaasaa qajeeluu dhabuu isaati. Transitionii yookiin ce'umsi siyaasaa gatachuun saragummaan anarkiin biyya keessatti biyyi guutuun sarageedhaan dhuunfatamee jiraachuun madda
hannaa yookiin madda malaammaltummaa ijoo isa ta'ee jedhanii fudhachuun ni danda'ama. Maaliif gaafatamummaan hin jiraatu. Anarkiin gaafa jiraatu nama sii olii qondaala sii olii lafa kantiibaa magaala tokko ta'uudhaaf miiliyoona hedduu kaffalee kantiibaa ta'u laaltee ati bulchaa aanaa yookiin ekspertii aanaa fi godinaa taate akkamitti hanni yakka jettee ibsitaati. Hanni akka madda aangoo yookiin madda badhaadhinaa yookiin immoo guddinaatti fudhatta jechuudha. Progressii developmentii itti argattu jedhamee fudhatama waan ta'eef. Kanaafuu maddi hannaa yookiin malaammaltummaa biyyattii keessatti tokko rakkoon siyaasaa Itoophiyaadhaa baduu isa hordofee immoo jeequmsi gaaga'amni saragummaan yookiin anarkiin biyya keessatti dhalatee namuu dantaa uummataa dhiisuun dantaa ofiitti goruu isaati jedhee yaada. Yoon topic ittaanu dabara waan irbuuf qabda. Hayyee garatti aanutti haa jee. Gari ittaanu yoo ceenee wanni annaa kun akkuma waliigalaatti anni kutaalee biyyattii cuuf gaaga'uu jira qataatuutir diddibuuf irfa fakkeessuuf namoota tokko tokko hidhuu jiranii guddaa yarra jalqaba hattu yoo qabu feetan hattu taratti kiiloo jirtu achi ta pirezidaantii Oromiyaa kee jirtu ganda gad bu'a war gandi kee yaa guddoo miidhuun kabran qabdu. By the political motive qaba maaliif jenna beektaa tokko wayyaan irraa waan korrajameef iyyaadatti yoo ta'e warra wayyaanee keessaa high profile warri qondaalota mootummaa ta'an akka qondaaloti gumurukaa Malaakuu Fantaafaa Gabrawaad faa maqaan isaanii kaka'aa ture yaadatu adeemsa mana murtii warra sanaan miidiyaa mootummaa keessa taa'ee gabaasa ture. Warri sun amma gaafa Abiy Ahmad aangootti dhufu aangootu kennameef manidhaa keessaa ba'anii. Qondaalota meeteek har'aa laal. Meeteek maalitti jiran amma qondaalota meeteek? Mani murtii. Doonii hatanii, xayyaara hatanii, roopilaa hatanii maqaan garaagaraa kennamee fi dookumentaarii irratti hojjetame amma eessa jiran? Bitta waan sajaa'iba waggaa baay'ee waan kana hin qabatte yoo taate yuunivarsiitii keessatti bilookiin hedduun baduu fada geettanii bilookiin baduu dhiyootan ammoo kondoomineemiin baga fidee guutuullee baduu argina jirra. Akka waliigalaatti hanni kutaalee biyyattii bakka guutuu jira. Itoophiyaan iyyuu harkattuu waan jirtuufi hattuu tan guutuu diiguu barbaachisa ta'uu baannaan kan qabdedda ajanda keenya kasadeessoo yoo dabarree haleellaa godin baalee aanaalee akka gurra dhaamolee gandoota kalee golbaatiif okoltu jedhamu keessa godhamee namooti gandu guutuu buqqaa'uun dalloomannaa qubachuu isaanii dhageenye waan kanaan wal qabate ye'uun ingidaa garasi bilbiluun odeeffannoo qulqulluu waan qabuuf ye'uun sirra jalqabna. Gandi ati amma jette tokko kan dalloomannaa keessa jirudha. Kan uummanni irraa buqqee jiru ganda hookkaltuu fi abroonaa jedhamu irraa dhaamolee keessattidha kan isaanii argamanii. Egaa weerarri daangaa gama naannoo Somaaleetiin taasifamu kun waan amma jalqabe miti ji'oota dheeraa kan lakkoofsisedha. Yoo xiqqaate ji'oota 3 sanaa ol inni ta'a jedheetanii yaada. Miidiyaaleen biroon gabaasuudhaan durayyuu OMN irra deddeebiidhaan waan kana gabaasaati kan inni ture. Naannoo Somaaleetii waldaangeessiti aanaan gurraa dhaamolee kan godina Baalee Bahaa keessatti argamtu jechuudha. Naannoo Somaaleetiin kan waldaangeessitu ta'uudhaan wal qabate irra deddeebiidhaan hawaasa aanichaa irratti weerarri lafaan raawwatama walitti bu'iinsi daangaa yeroo garaagaraatti sababoota adda addaatiin uumamaa ture. Inni bara kana garuu addadha jechuudhaan uummanni kan inni kaasu gandoota lama gandoota hookkaltuu fi abroonaa jedhamtu guutuutti humni addaa Somaalee gidduu seenuudhaan aanichuma gidduu seenuudhaan gara naannoo Somaaleetti achi kuteeti kan inni jiru. Lafa hawaasichaa immoo maqaa investimentiitiin naannoon Somaalee abbootii qabeenyaa isaatiif hiree qochisiisaati kan inni jiru. Uummata irraa buqqisu, uummata fixuu fi uummata beelaan dararuu akka inni ba'eellee gabaadhaa waa tokko hin bitanne gochuudhaan haala kanaan lubbuu lammiilee gaaga'aati kan inni jiru. Uummata qeerraa buqqisaa lafa weeraraati kan jiru. Amma gandoonni lama kan aanaa gurraa dhaamolee jalatti bulaa turan Abroonaaf hookkaltuuni guutummaan guutuutti aanaa gurraa dhaamolee irraa citanii humni poolisii addaa Somaalee gidduu seenee kutee gara naannoo Somaaleetti kutee jiraachuu isaati kan himan. Uummanni aanaa ganda hookkaltuu 8,000 ta'u sababa kanaan gariin buqqa'uudhaan gara aanaa dalloomannaa ganda silaa maqaa dhoofteetti godaananii jiru. Gariin ammoo gara aanaalee ollaa biroottidha kan isaanii godaananii baqatanii jiran. Uummanni aanaa Abroo ammoo gandi sun itti marfamee waan jiruuf akka itti ba'ee gabaa dhaquu hin qabu. Akka itti buqqa'ee gara biraatti baqatullee hin qabu. Rakkoo guddaa keessatti danqamee jiraachuu isaadha. Jiraattonni kan isaanii himanii. Haala nu mudate kana keessatti yeroo lafti Oromiyaa hagi kun weeraramu yeroo uummanni Oromoo bifa kanaan dararamuu fi buqqa'u dhumu
qaamni mootummaa kan godinaas ta'u kan naannoo qaamni birmannaa nuuf taasise hin jiru jechuudhaan hawaasni rakkoo jabaa keessa jiraachuu isaadha kan inni himataa jiru. BBC'n illee har'a dhimma kanaan wal qabatee waan gabaase qaba. Yaa wanni si gaddisiisaa uummati keenya rakkoo haga kanaa keessa odoo jiru immoo gaafiif deebii BBC wajjin godheen bulchaan aanaa dalloo mannaati miti namichi dhukaasi tokkolleen turre. Haji Mahammad Awwal. Yaa dhukaasi tokkolleen turre namni miidhames hin jiru. Uummati kan buqqee gabaa barbaacha gara aanaa dalloo mannaa dhufanii. Uummati ammoo namni 10 lubbuu dhabu. Namni 10 immoo lubbuu dhabu hima uummata. Yaada qondaala mootummaa kanaa ta'e akka malee kan irritees na godhe beektaan. Uummati kuni Oromiyaan by the way ani bara kam keessattuu egaa umriin keenya dhiyoo haa ta'u malee uummati Oromoo balaa haga kanaa jalatti yeroon itti kufee yeroon kanaa olii jira jedhee hin yaadu. Uummati lafti Oromiyaas sadarkaa amma weeraramaa jirtu kanaa weeraramaa jirtu. Uummati keenya daangaa garaagaraa irra jiru. Daangaa naannoo Amaaraa jetta, daangaa naannoo Sumaalee jetta, gara Affaariin xiqqoo nagaa qaba yeroo kana keessa dhiyoo gara gumbii bordoddeetiin yaa haleellaan turee jira waggoota 2-3 gaafuma jijjiiramni kun dhufee baase. Simpanuma Oromoo Walloo wajjin illee muqqee Oromoo Walloo weeraruu irratti rakkoo haga kanaatti namni Oromoos lafti Oromoos balaa haga kanaa jalatti sirna kam keessattuu kufee hin jiru jedhee yaadaani. Lafti Oromiyaa amma gara naannoo Somaaleetti waldaangeessu weeraramaa jirtu quxuriin qabdu lafa takka lama miti baay'ee. Aanaan Cinaaqsan abdii ilee ergaangorraa kaasee bakkumti haleellaan irraa hin dhaabbatin bakki namni deeylii irratti ajjeefamaa jiru aanaa Cinaaqsanii. Kana dheengaddaa qondaalli bilchiginnaa Angaasaa Ibrahim dubbatee ture. Aanaan Cinaaqsan araddaan baay'een humnoota naannoo Somaaleetiin dhuunfatamanii jira. Humna kana kan bobbaasaa jiru mootummaa naannoo Somaaleetti by the way. Poolisiin naannichaa eenyutu bobbaasa? Poolisiin uniformii uffatee qawwee qabatee lafa Oromoo weerru kan uummata Oromoo ajjeesu. Eenyutu warra kanaaf gaafatamummaa fudhata? Pireezidaantii naannichaa fi hooggansa naannichaa irraa kanaaf eenyuuf akka fudhatu qabu? Yoo rakkoon kun bu'uurarraa akka furamu yoo barbaadame bulchiinsi mootummaa naannoo lamaanii waliin haasa'uutu irra jiraata jedhee yaada. Mustafee fi Shimallis waan kanarratti waliin dubbachuu irra jiraata. Maddumti rakkoo kanaayyuu uummanni akka himatutti caasaa aanaa godinaa Oromiyaa irra jirudha. Argaa jirra miree kanoo hoogganaan aanaa dalloo mannaa waan jechaa jiru. Kun lafa gurgurataa jiru bara uummataa wajjin lafa dabarsaniiti kan isaan gurgurataa jiran. Kanaan dura sirra deddeebiidhaan daangaa naannoo Somaaleedhaan wal qabatee rakkoon uumamaa ture. Kan uummanni hammi sun itti dhume kan uummanni hammi sun itti buqqa'e kaabineen lafa uummata wajjiniinidha kan isheen gurgurattu. Amma aanaa dalloo mannaa aanaa gurraadhaa moleettis kan ta'ee jiru lafoota kanneen kaabineen uummata wajjiniin dabarsitee naannoo Somaaleetti gurguratteeti kan isheen jirtu. Warri naannoo Somaalee aangawoota aangoorra jiran qabatanii isaaniin faayidaadhaan sossobanii isaaniin faayidaadhaan bitanii lafa weeraraati kan isaan jiran uummata irraa buqqisanii lafa dhuunfataati kan isaan jiran. Isarraa buqqa'uu dedeemu qe'ee isaarratti fixaati kan isaan jiran meeshaalee waraanaa gurguddoo fayyadamuudhaan uummanni waan ittiin of ittisuun qabu isanni qabu irraa hiiku akka inni ofnittis ni dura goraniiti kan isaan ittisanii diina itti dhufu diina irraa buqqisuudhaaf lafa isaarraa qe'ee isaarraa buqqisuuf dhufu immoo irraan qolatan dhimma kanarratti dubbiseetan turen bulchaa aanaa gurraadhaa molee bilbilaanii sitti qoosu beekte warra rakkoo uuman jedhaman kana walumaan jirraa siin jedhu dhugaadha waliin jiraachuu isaanii uummanni iyyuu nutti himaa jira. Walumaan jirra rakkoo kana hin furraa jira. Haalli isaan itti waliin jiran kan isaan dubbatan osoo hin taane garuu bifa biraadhaan walitti hidhatanii jiraachuu isaaniidha uummata kan saaxilan. Qabxiin waliigala tam yoon kaastan yoon odeeffannoo qulqulluu waan qabuuf jalqaba irraa leefee carraa wanni kenneefiif suni wanni guddoon akka waliigalaatti aleellaa kutaalee Oromiyaa gargaraa godhamuu jiran keessumaa khalafaa wal qaba saamichi lafti Oromiyaa jiddu galeessa opdiyoo saamee gurguree garee birri qabdu gurgura naannoo Finfinnee. Daangaa immoo guutuma guutuutti garee wagga baay'eef Oromoon irra walula turte gurguramte jirti. Arargee eegi garee Nabiyyi Ahmad dhufteen duuba barduri bara wayyaanee Arargee irratti Soomaleen Oromoo walula turte Booran Mooyyal daangaa karaa gargaraatiin wal dhaba turanii Harrayyuun akkas wal dhaba ture. Wanni sun diqqoon qabbanoofti. Maaliif qabbanoofti? Lafa Oromiyaa guutuma guutuutti opdiyoon uummata waliin gurgurattee jirti jechuudha. Daangaalee maqaa kaasuu dandeenya fakkeenyaaf bitta kaasuu dandeenya. Naannoo ammaan tan gurra dhaammolee kana bara 2016-15 keessa uumata Oromootti gubbaa qubata. Ammaan tan uummati sun keessa dhiibame dallumannaa dhufa namooti dhumachuu dubbatanii bulchaan ammoo gad ba'ee namni duu tokkolleen hin jiru jedha. Qoosaa nagan caalti jirti. Lammeessoo daangaa bakkum cufaa yoo fudhat taate wal qabatuuf sin jedhe Mooyyal keessa wanni lama jira baandira lama jira. Mooyyal lafa Oromiyaa ta'uusaa hunduma walii gala. Taargaan lammaan
baandiraan lama lafa Oromiyaa gamanaaf gaman abii nutti biyya harka qaba callisa hidhee lafa waliin uummata gurguratee jechuudha. Kadhibii fakkeenyaaf sitti ma karaa gujii kan keessaa maal godhan seeta laf daangaa dhiibanii dhufanii akka magaalaa nageenya guutuu malee fudhattee jirti dhiyootan dildil wayii ijaaranii waan kan kobla ture dildili kun wagga 3 faddaan citi. Waraanii bilisummaa Oromoo kan lolu dadhabanii gam Booranaatti godaansitoo dhufuu fi haraka torbaan tokko dildil ijaaranii uummata eebbisiisan yaaman. Uummata eebbisiisuuf dhufan magaalum dhaattu lafa uummati Booranaa Oromoo kee qubatkaane baandera Suumalee qachu godhanii kee dhaabanii naannoo Suumalee godin daawwaa jedhanii soo opdiyoon akkas namaafsaa uummata Oromoo waliin gurgurachuu jirti biltsiginnaa jechuudha waraan kan dhaleeyyu. Yaa ani gaafatamummaa waan rakkoo amma daangaa hojii wal qabatan kanayyuu shaneedhaaf kan kenninne shaneetu waan kan godhan yeroo baay'ee bulchaa kanuma qofa waan siyaasaa qaban takkana godhee jedhee jira bara jedheera shanee jedheedhuma kana malee rakkoon Oromiyaadhaa wanni shanee hin jedhamne jira amma bulchaa aanaa dalloo mannaa kana gaafii guddoo kaasuuf barbaada tokko amma akka yuuneen jedhutti ragaa OMN qabuun namoota 8,000 qabu abbootii warra kuma tokko dha BBC'n waluma galatti maatii 5,000 jedha ganda tokkitti sana keessa qofa jechuudha. Namni kun qayeedhaa dhiisee buqqaa. Namichi kan jechaa jiru bulchaan aanaa gabaa barbaacha dhufanii jedha. Rabbi sitti agarsiisu namni tokko amma gabaa barbaacha amma yuun aanaa ayiraa gullisoorraa maatiin buqqa'ee aanaa kam aanaa bakka biraa natti aanaa ollaa wayii maatiin guutuun buqqa'ee gabaa barbaacha. Rabbi sitti agarsiisu Oromoon gabaa barbaacha qohi qabxilee baay'een kaasa Oromoon gabaa barbaacha aanaa tokkorra ganda tokkorraa buqqa'ee isayyuu aanaa biraatti baqatu maa abishoo akkamii bulchaan aanaa kun gaafii natti uume beektaa lammaffaa immoo namni 5,000 guutuun namni 5,000 ganda tokkorraa buqqa'u kun daldalaadha jechuudha. Aanaan gurraa madhamulee Dubaay moo gaafii namni 5,000 guutuun daldalaa ta'ee maatii isaa wajjin hundi isayyuu gara dalloo mannaatti dhufee daldala jechuudha. Aanaalee kana gidduu daldala ajaa'ibaatu jira. Sitti mul'atu namni 5,000 Alleen safar kan kee dhufee bakka daldalu. Gabaan dalloo mannaa gabaa gurraa dhaamolee irra wayyoo taate jechuudha. Gaafiin kan biraa amma Oromiyaa keessatti waltajjii keenya darbe irratti mareenneera. Waa'ee gaachana sirnaa jedhan kana Oromoo qonnaan bulaan Oromoo dammaqee ijaaramee hidhatee diina akka lolu humnoota rakkoo ta'an hundumaa akka lolu. Yoo daangaa Oromoo tiksuu hin dandeenye qaamni kun diini tessan kana maali thank you maa inni gaachanni sirnaa ga'eensaa ergasi namni keenya qabxiilee kanneen walitti fidee ilaalutu irra jiraata. Uummati keenya bakkeewwan garaagaraa irraa oo buqqa'u waa'ee gaachana sirnaa kana at least kaasuu danda'u qabda. Wallagga keessaa amma aanaalee hedduun humnoota naannoo Amaaraatiin gaafa buqqa'an uummati dammaqee hidhatee gurmaa'e kun maal eegasi gaachanni sirnaa gaafii guddoo kan natti ta'aa jiru tokko isa bara. Deebi'aan gaa kanarraa tokko wanni si gaddisiisu uummanni kun bakka buqqee jiruttis rakkoo hamaa jalatti kufee jiraachuu osoo himataa jiru. Rakkoon hammudate humna keenya ol miti nuti isaaniin dandamachiisuu hin dandeenya jedhe akka birmannaan hin taasifamneef illee karaa cufaa jira beekte. Uummata 5,000dha uummanni kun akka isaanii jedhanitti egaa uummatarraa kan dhageenya uummata 8,000 gariin dalloo mannaa gariin aanaa biraattis baqataniiti kan isaanii jirani. Uummanni kun bakka buqqeettis rakkoo hamaaf saaxilamee waan afaanitti geeffatu dhabee rakkataa jiraachuu bakka himataa jirutti akka nuti hin dandeenya uummata kana baraaruu hin dandeenya hanga isaan qeetti deebisanitti nuti jiraachisna jechuudhaan gargaarsa dhiyeessaa jirraaf jechuudhaan akka uummanni illee hin birmanneef akka birmannaan hin taasifamneef illee karaa cufaa jira. Aangaa mootummaa diinadha moo kun nama uummata keessaa bahee uummata bulchuudha wanti jedhu kun gaaffii guddaadha kan inni sitti ta'u. Jarri kun walitti hidhatanii uummata kana duguuguudhaafidha kan isaan kaan illee waan jechisiisu hedduu qaba. Maal ta'e ta'yoone gara wadhakka jiddu galeessaa gara kaaba Itoophiyaa kana nama kadhatu yeroo hedduu iskoolarshippiin Finfinnee fidan. Finfinnee warra akkasii faana warri waloolee ammaan tanan Finfinnee saam kun hedduun isaa namuma scholarship akkasiitiin dhufu jechuun nam kadhatanii nama harka hin qabne fa'aa nama miilii hin qabne fa'aa daa'imti qafa harreetta biizines ta'e ture beekta warra sun beessee illee qabadan raasaanii. Wanni kun biyyoottan Afrikaa hedduullee keessatti hin dhagahamtu. Biltsiginnaan uummata buqqa'e ittiin kadhachuuf itti fayyadamte waan si gaddisiisa. Uummata 10,000 5,000 20 inni buqqa warraaf biizinasii. Qaamoleen nageenya sun cufti maal seetan nageenyatti boora'ee uummati buqqa'e daangaa yennaa jettee
uummata afaan qabanii karaa irra dhiisanii beessee kaffalaniif lammeessoo maqaa gargaarsaatii waan dhufan midhaan kan saamte liqimsa godhatanii jechuudha gaagam nama gaagam lubbuu nama gaagam jireenya uummata midhaan godhatan kaanii hagaachan sirnaatiin wal qabdee waan bareeddu waan qabdeefi sareetti duri maal jedhaniin seeta sareen yoo konkolaataa karaa gubbaatti argite irreef dargitanii sareef konkolaataa maaltu walti fid riileeshinii maal walti qaban diini saree jaldeessa maal jedhaniin seeta namatti siin duri yeroo hedduu maal jedhanii na tuffattanii nyaata hambanaa kennitanii akka dansanan soortanii maal yennaani qooda kan kee guutuu konkolaataa fudhateedhaniin konkolaataa midhaan nyaatu jaldeessa oobru saamennaan jaldeessirra gorsanii konkolaataa in sobaneedhanii ni beekta jaldeessi firnama waan ta'eef konkolaataa saamedhanii sareenam konkolaataa gulceetii jechuudha gaachan sirna jechuun diini Oromoo kasila daanga Oromoo saam caala hin jiru poolisii Oromiyaallee ta'uu danda'a federaallee ta'uu danda'a nami Oromoo dhaabbate jalqaba lubbu qulqulloota Oromootti sodo qabu gaachan sirna ganda kee deeme dubartii ulfaa humnaan saamee uummati qeerroo ganda keessatti ijjeesaa jechuudha. Yaa dubbii gargaarsa hojii wal qabatee amma Buusaa Gonofaa waan jedhu wayii humanitarian institution wayii dhaabee jira mootummaan naannoo Oromiyaa. Ani amma gara fuulduraatti waan inni addeessu tokko waan beektaa amma gaaga'ama bakkeewwan garaagaraatti mul'atu kana hordofee akka guyyoon kaasee. By the way, bakkeen kunneen bakkee amma doonarooti baay'een dhufuu danda'an gara fuulduraatti jechuun uummata Itoophiyaa rakkatee jiru gara miliyoona hedduutti miliyoona meeqabbo miliyoona kudhanii tokko uummata biyya jechuudha uummata akka kanaatu buqqee jira uummati kun immoo gaagama garaagaraa keessummeessaa jira kan hordofee dhaabbileen gargaarsaa ka fayyaa kan namoomaa kan garaagaraa gara biyyaa dhufuun isaanii oolu haalli poolitikaa Itoophiyaadhaa osoo sadarkaa kanatti hammaachuu baate asii hin geenyu garuu akkasuu ta'ee dhaabbileen baay'een gara Itoophiyaa dhufuu arjoomtooti baay'ee dhufu koree baay'eeti ijaarama Buusaa Gonofaa jinni jaankaa'ee mootummaan kan ijaaru dabalatee jechuudha. Maddi badhaadhinaa tokko kana ta'uu danda'a kan jedhu kanatu na yaaddeessa gara fuulduraatti baay'ee tokko. Ayyaa akka waligalaatti ajandaa keenya kanas maggaafsine yoon kadhumaa dabarraa. Madda badhaadhina kaadiree jechuu kooti baay'ee. Yaa gardhumaa dabarraa ajandaa keenya kadhumaatiin gareen finxaaleeyyii Amaara garee shororkeessaa jenneen nulleen akkasuma mootummaalleen ittiin baasin malee akkasuma loluu jiranii gareen tun aleella kutaalee biyyattii gargara keessa godhuu jirtu nammaan tan gar matakkal daanga matakkaliif hawwii gubbaatti uummata nagaa dhug lakkoofsaan dhugta jeessu dubbatamaa miidiyaaleen Itoophiyaa yookaan ka biyyala riippoortarooti iyyanii gaagaan kaan tokkolleen hin dubbanne ye'uun achillee odeeffannoo qabda. Kaleessa bilbileetanii ture uummanni sun maal keessa jira waan jedhu dhaga'uudhaa fi dubbiin kun bubbulteetti kan isheen eegaltee ji'oota hedduu durayyuu irra deddeebiidhaan gareen milishaa faannoo jedhamu kun matakkaliin weeraruuf adeemsa taasisu keessatti iddoo amma rakkoon itti mudate kana aanaa daanguur ganda burtukaanii ibsisaa jedhamuun beekaman kana akka ulaa ce'umsaatti itti fayyadamuudhaaf yaalaati kan isaanii turanii yeroo akka ulaa ce'umsaatti fayyadamuudhaaf yaalanitti immoo uummatichi kan godina matakkal jalattidha kan argamu sanaaf hin ayyamne uummanni agaa'oo gandoota kanneen irraa jiraatu akka isaan buufata godhatanii irra darbanii matakkaliin hin weerarree fi danqaati kan inni ture sababa kanaan uummata irratti qe'ee gubuu uummata fixuun ji'oota dheeraadhaaf irra deddeebiidhaan geggeeffamaa turuudha kan isaan ibsan jiraattonni jechuudha. Fibbana ammoo lola itti qophaa'anii dhuma jarri warri faannoo Amaaraa walitti bu'iinsa dhuunfaadha kan isaan qabsiisan bakka mana dhugaatiitti sirbii afaan agaa'ootiin muuziqaan afaan agaa'ootiin ba'e akka hin sirbamnee fi ittisanii akkamii nu ijjistu qe'ee keenya irratti dhuftanii kana gochuudhaaf hin dandeessanii jechuudhaan uummanni yookaan namoonni gaafa dura dhaabbatan achumatti namoota lama ajjeesanii akka deeman sanbata guddaa darbee dhagaa taateen kun kan inni ta'e kan isaan nuuf himan jiraattonni sana bu'uura godhachuun gara walitti bu'iinsaatti cehee walitti bu'iinsa uumameen ammoo garee milishaa faannoo irraas miidhaan guddaan akka qaqqabe himu jiraattonni miidhaa kana yookaan walitti bu'iinsa sanbata darbee mudate kana humni raayyaa ittisa biyyaa gidduu seenee tasgabbeessee haalli sirrate bakka jedhamee jirutti daguudhaan eengadda waaree booda eengadda dhufanii uummata nagaadhaan qeesaa jiraatu daa'ima dubartii dargaggoo yookaan maanguddoo osoo hin jedhin nama 60 ol duguuganii akka isaanii deeman himuu irratti argama uummanni. Egaa haleellaa aanaa daanguuritti gareen shororkeessaa faannoo jedhamu kun milishaan faannoo jedhamu kun raawwateeni uummanni guutummaan guutuutti kan lubbuudhaan hafe qeerraa buqqee jira gandoonni kunniin guutuutti barbadaa'anii jiraachuu isaaniidha kan himamaa jiru. Haleellaan milishaa faannootiin naannoo Amaaraa keessattis naannoo Amaaraatiin alattis uummata nagaa mudatu kun ammas itti fufee jiraachuu argina gocha kanarraa. Yaa kun waan waggoota sadan darban experience gochaa dhufne waan argaa turre gareen faannoo jedhamu kun garee finxaalessaa koozii hin qabne baay'ee
maaliif nama fixa koozii hin qabu gareen kun waayee ummati amaaraa biyya san keessatti akka sabaatti cunqursaa eenyummaa cunqursaan mirgoota garaagaraa irra gahee hin beeku in history seenaa Itoophiyaa keessatti haga yeroo har'aatti jechuudha. Kanaaf koozii hin qabu gareen kun koozii siyaasaa ittiin loluu hin qabu. Koozii siyaasaa himatee seenaa sobaa irraa kanaaf jechuudha. Seenaa sobaa Itoophiyaa umuriin ishee waggaa 3,000 naamtee lafti Itoophiyaa guutuun nudhi Itoophiyaan haqannaan inyaananii Itoophiyaa nuti ijaare kan jedhu koozii kana koozii sobaa tirraa kanaaf koozii tokko hin qabu. Kanaaf nama fixaa oola. Gareen kuni amma rakkoon garee kana wajjin wal qabatu dhiyootti furamaa jedhee kanaan hin abdanneef deeggarsa mootummaa qaba. Deeggarsi diyaasporaa qaba. Deeggarsa paartilee siyaasaa naannoo Amaaraa kan Finfinnee keessa jiran kan seeraan galmaan dabalatee deeggarsa akkasii qaba. Mootummaan naannichaa immoo faayinaanshaaliin hin deeggara. Hidhannoodhaan hin deeggara. Mooraal sappoortii kennaafii jira. Kanaaf rakkoon garee tanaa wajjin wal qabatu dhiyootti hin furama kan jedhu akeeka akkasii abjuu akkasii hin qabu. Hin furamu. Rakkoon Itoophiyaa immoo garee kana. Gareen kun namoota siviilii saboota garaagaraa dhaabaa amantaa garaagaraa keessa namoota jiran qofa miti kaffixe. Waraana mootummaa rashanee jira. Walloo keessatti qondaalota waraanaa Oromoo ka juuntaa waraana jedhanii manaa ba'an rashanee jira. Dura hiriirse Shawabaa keessatti abbootii gadaa rashanee jira. Milishaa rashanee jira. Hoogganaa milishaa dabalatee. Yaa gareen kun Itoophiyaa keessatti saba Amaaraa fi nama Ortodoksii ta'e irraa kan hafe hunduu diina isaati. Kanaafuu diina isaati haga dhumaatti hin balleessa jechuudha. Koozii garee hin qabnedha. Rakkoon siyaasa Itoophiyaa ijoon iyyuu bakka kana jirti. Koozii addaan qabdu akka waliigalaatti kooziin faannootiif kooziin biltsiginnaa wal fakkaata. Maal seeta guyyaa cufuu keetiin dura humna kana maaliif dhaabsisuun dadhabame waan jedhu irratti amma Abrahaam Kaas irratti qabxii tokkotti dabaluudha kan barbaadu. Mootummaan federaalaa irra deddeebiidhaan garee faannoo irratti yookaan milishaa naannoo Amaaraa goolu jechuudhaan tarkaanfii fudhataa jiraachuu irra deddeebiidhaan ibsaati kan inni ture dhiheenya kana keessa. Haa ta'uti gareen kun ammas rakkoo biyya sanaa ta'uu Wallootti argineeti kan jiru tibbanuma Matakkalitti argaati kan jiru weerarri gama Wallaggaatiin raawwatamus gama Shawaatiin raawwatamus amma ammaatti uummata irraa dhaabbachuudhaaf hin dandeenye. Uummanni ganamaa galgala dhiiga bo'aa jira. Sabaaf sablammiin gareen kun hin humne hin jiru. Oromoo irraa eegalee Agaa'otti ce'uudhaan, Qimaantitti ce'uudhaan, Gumuzitti ce'uudhaan qaamni garee Tigreen qaamni gareen kun musliimni amantaadhaan illee adda baasuudhaan Amaaruma ta'ee musliimni qaamni gareen kun hin dhiiksine qaamni gareen kun hin shororkeessine hin jiru. Ammas guutuu biyyattii unkuruutti ufeeti kan jiru. Gareen kun maaliif biyyattii unkuruu kan inni itti ufeef yookaan gocha shororkeessummaa garee kanaa dhaabsisuun maaliif dadhabame waan jedhu ilaalaa deemuun murteessaadha jedheetan yaada. Harki mootummaa waan keessa jiruuf fedhiin mootummaa tarkaanfii kana keessaa waan jiruuf tarkaanfiin garee faannoo irratti fudhatamu kun tarkaanfii quubsaa tarkaanfii dhugaadhaan rakkoo gareen kun dhaqqabsiisu. Furuudhaaf dandeessisu waan hin taaneefidha. Namoota 2-3 mataarra jiran qabuudhaan yookaan namoota mataa gubbaadhaa mootummaatti chaalenjii ta'an qabdee to'annoo jala oolchuu qofaan miti garee shororkeessaa kana kan itti balleessitu. Dhugaadhaan akkoon gareen kun raawwatu akka furamu hin barbaadama taanaan garee kana hiikkachiisuunis garee kana dhabamsiisuunis salphaadha. Yoo dhabamsiisuun dadhabame illee humna ishee akka rakkoo taatee ittiin fufne gochuun hin danda'ama dadhabsuun hin danda'ama. Haa ta'uti mootummaan federaalaa sanarratti ejjennoo qabu kutannoo. Mootummaan naannichaas hin deeggara sin jechaa. Mootummaan naannichaa immoo ifattidha kan inni deeggaru. Yeroo dura dubbanne jirra faannoo hundees mootummaa biltsiginnaati. Televezyiinii biyyaalessa dabalatee bakka gargaraatti faannoon yagar xabbaaqii jedhanii dhaadheessa turan. Qawween isiin baattee haati qawwee mootummaa federaalaati. Mootummaan naannoo Amaaraa dhaadheessa ture. Mootummaan federaalaa dhaadheessa ture. Kanaafuu faannoon akka sirni biltsiginnaa jiru isiilleen hin jirti. Itoophiyaan biyyi mataan dooti. Biyyi mataan dooti jechuun mataan du'ennaan qaamii kaanoo mukees hin jiru. Maali akkuma muka jikeeti qottoon itti baay'atti. Akka sirni biltsiginnaa jiru uummati biyyatti gaagaamuun itti fufaa. Tilmaam jan qabnaa odeessaaleen keenya kan dhafa fakkaata ajandaalee gurguddoo irraa firran mari'an keessa hanna kutaalee biyyattii gargara keessatti dhagaameen federaalas akkasumas naannolee godinoota akka keessatti biltsiginnaan hattuun gurguddoon hattuu xixiqqoo nyaachuu irratti argamte kanaan wal qabatee irra dubbanne jirra haleella baala keessa godhameen uummati hedduun buqqa'e gara magaalaa dalloo mannaatti dhufe jira bulchaan aana suni ammoo uummati rasaasii dhuka tokkolleen hin jiru uummati gabayaa dhufeedha namni kudhanii dhiyaatamoo buqqa'ee gabayaa dhufe tulleen ajaa'ibuma hangam kaaniin dhumirratti gareen shororkeessa faannoo uummata biyyattii gaagaa jiraachuu gaagaam dhiyootan oromootu walloo irra bal'inaan deemsisa turte guyyaa lama boqottennaan
gar lixaa dabarte naannoo daangaa Matakkal irratti uummata hawwii miidha jiraachuu kanaanis namoota lakkoofsaan 60 dhiyaatan obbaasanii jedhanii Akhaan ammoo ajandaa Osfaanaatiin wal qabate irra dubbanne Oromoo Sport Federation in North America waldaani Federation Sportii Oromoo jilguddoo qaba jilti guddayyoon tun iftaan yookaan guyyaa sanbata xiqqaa irra jalqabuun agwa adoles 23 50 jedhanii Oromoon Awurooppaa Ameerikaa Kanaadaa Awustiraaliyaa jirtan tokkollee nurra nafina jechuu waamichi dabarfatanii jiranii yaamichi isaanii ayuusan waliin geenne odeessaanii keen qarra kan fakkaataa anguyyoo waariyooti ye'uun ingidaatiif Abiraan Birruu waliin tur sagantaa keen kan irdeebiin daawwachuu barbaadan Facebook Oromiyaa Media Networking beektanii harki caalammoo YouTube OMN hordoftoota 400 ol qabu like subscribe godhaa nu hordofaa jenna ulfaadhaa